obboleessa kiyya badhaasaa yoonis balleesse dhiifama naaf godhi maqaa hawaasa Oromoo bal'aa asiin daawwachuu jiru kanaatiin. Ani immoo dhiifama siif godheetiin jira. Keessa kiyyarraan dhiifama siif godhee rabbiin na harka. Dhiifama nu asirraa hanga qiyamatti dhiifama siif godheetiin jira. Bitadde. Mashallah. Thank you. Timbufa. Tifu fi abadoo kiyya akkuma inni jetti silaa irra siin deebi'u ni beekta obboleessa kan keetiif. Duraan dursee yeroo ammaa tana wanni qaaliyyoo jiraate yeroodha. Yeroo teessan aarsaa guutanii dhuguma araara obboleeyyiin keessaniitiif jettanii asitti argamu keessanii hunda keessanii galatumaan isin jechuu barbaada. Jiruuf jireenya keessatti immoo arrabaa fi ilkeen walloyti dhugaa dubbachuuf dhugaadha akka carraa ta'e naaf callaa naa wal dhabnu malee waan hedduu hawwii dabarsinee ta'uu guddaa. Anis miira keessa galee wantoota jee fi tarkaanfii nan fudhadheetu jira. Akka sanillee kana godhu na godhe miira yeroo san keessa turee fi inni keessa na naqeerraayi har'a sanuun dabree jira. Sanuun daawwa kaasuun irraa illee hin eeggamu. Isin irratti kun dhiifama jechuun barbaada. Chaanaalallee paaswordii deebisee bakka ittiin deebisa. Kuni dirqama kiyya jeetiin yaada. Asumaanuu ati na balleessitus badii deetis dhiifama sii godheetiin jira. Tiyyallee dhiifama akkanaa gootuun barbaada. Maqaa hawaasaan maqaa keessummoota yeroo isaanii gurguranii asumatti jiranii dhiifama isin jechuu barbaada. Afuun alilla. Thank you bro. Galatoomii wallahi hedduu gammachuu guddaatu taaganan jaamneetu dhaga'amaa jira. Hedduu galatoomaa kana caalaa wanni barbaadu hin jiru obboleeyyan keenya akkana wajjin haasawanii afootu waliin yoo caalaa wanni feenu hin jiru. Hundi keessanuu obboleeyyan keenya hundi keessanuu warreen walitti mufannee sumaan hundi afoonaa illaa isinilleen warri mana jirulleen warri as keessa jirulleen hundi keessan galatoomaa gammachuu